isiniif haa baay'atu. Nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Nagaan Gooftaa isiniif haa ta'u. Yesuus eenyunni? Paasterii keenya Abbaa Deeboo maal ittiin jennu? Waaqayyo si haa eebbisu. Waaqayyo si haa eebbisu. Waaqayyo si haa eebbisu. Guddifatanii taa'anii ilaaluu caalaa kan nama gammachiisu jiru. Qaansaa eebbifamu. Biqoo akkasuma immoo Henookeen deeme immoo Henookee dargaggeettii sana ishee ji'a 3-4 duwwaa nu biraa qabdu sin dhiiseen deema jechuu barbaadaa jirti. Deemtu jechaa irraa harkatti qabaa irraa ishee warra meeshaa hundumaa maal ittiin jennuun Waaqayyo si haa eebbisu. Waaqayyo si haa eebbisu. Waaqayyo si haa eebbisu. Hunduma keenya Waaqayyo manoo na godhu nu haa eebbisu. Har'a dubbii sagalee Waaqayyoo wajjiniin baranna. Mata duree sagalee Waaqayyoo waan nutti dubbatu qaba. Sagalee isaa keeyanii macaafa qulqulluu. Mee macaafa qulqulluu keessan ol kaafadhaa. Kan keessaniin jedhe. Kan keessaniin jedhe. Kan waldaan jedhe. Kan waldaan jennee. Akkeessan. Keetiin ol naa qabaa. Kan waldaan jennee kan keessan. Silkiisiin jennee kan keessan. Silkiin macaafa qulqulluu miti. Macaafni qulqulluu manaa qabnu lammata fidannee hin dhufna. Maqaa Waaqayyoo haa eebbifamu. Mi'aa mee jedhaa? Yaa fidadhaa kottaa. Warri fidattan Waaqayyo sin haa eebbisu. Warri hin fidanne immoo torban dhuftu fidattanii waan dhuftaniif Waaqayyo sin haa eebbisu. Ani macaafa qulqulluu baay'een jaalladha waan ta'eef macaafa qulqulluu olii wajjiniin dhaabbannee macaafa qulqulluu dubbifanna. Olii wajjiniin dhaabbannee miila keenyaanii macaafa qulqulluu ergaa Waaqayyoo ganama kana nutti dubbatu. Macaafa iddoo laman dubbisaa jalqaba Roomee boqonnaa ergaa Roomee Phaawulos caafee 14 baafannaa. Roomee 14. Isin 13 kaastanii dubbifachuu dandeessu. Ani garuu 17 fi 18 duwwaan dubbisa. Akka jedhan mootummaan Waaqayyoo mootummaa maalii jedha? Qajeelummaa, nagaa fi gammachuu warra hafuura qulqulluu biraa kennameeti malee mootummaa nyaataa fi dhugaatii miti. Kanan deebi'a. Mootummaan Waaqayyoo mootummaa qajeelummaa, nagaa fi gammachuu warra hafuura qulqulluu biraa kennameeti malee mootummaa nyaataa fi dhugaatii miti. Lakkoofsa 18. Namni isa kanatti qabamee Kiristoosiidhaaf hin hojjetu. Waaqayyoon gammachiisuun namoota biraatti maal ta'a? Hin fudhatama. Okay. Maatiyos boqonnaa 4 moo baafanna? Sama qabadhaa sana achitti Maatiyos boqonnaa 4. Wangeela Maatiyos boqonnaa 4 moo baafanna? Lakkoofsa 12 kaasee nan dubbisa. Akka jedhan immoo Yohaannis mana hidhaa darbamee kennamuu isaa dhaga'e. Yesuustu Yohaannis mana hidhaatti darbamee kennamuu isaa dhaga'e. Iyesuus gara Galiilaatti sokke. Naazreetiin dhiisee gara kutaa biyya Zubaalelii fi Niftaalem dhaqe. Qifiryooniin mandaraa bishaan qarqara keessa jiraate. Kunis Isaayyaas raajicha kan dubbate akka raawwatuudhaafi. Biyya Zubaabelii fi biyya Niftaalem garri galaanaa Yordaanos gamni galaanni inni kan warra saba Waaqayyoo hin taane ulfina hin argatu. Lakkoofsa 17. Sabni dukkana keessa jiraate ifa guddaasaa hin arge. Warri gooftummaa du'aa fi gadadoo du'aa jala jiraataniifis ifni guddaan hin ba'e jedheeni. Lakkoofsa 17.
yeroo sanaa jalqabee Yesuusii mootummaan Waaqayyoo waan dhiyaatee fi yaada garaa keessanii geeddaradhaa jedhee labsuu ka'e. Irraan deebi'a ishee kana. Yeroo sanaa jalqabee Yesuustu mootummaan Waaqayyoo waan dhiyaateef, meenaa wajjiniin jedha, mootummaan Waaqayyoo maal ta'eefi waan dhiyaateef. Mootummaan eenyu? Mootummaan Waaqayyoo. Yaada garaa keessanii maal ta'a? Geeddaradhaa. Har'a mata dureen barumsaa akka barumsaatti Waaqayyoo irraa baradhe isinii wajjin ilaalu mootummaa Waaqayyoo kan jedhamtu. Gooftaan sinaa eebbisu nuura. Iddoo kanatti Maatewos boqonnaa 4 irratti keessumaadhannee yeroo ilaallu Iyyasuus Kiristoostu Yohaannis akka inni mana hidhaa galee dhagee jedhachumaa yeroo jalqabu. Yohaannis kun immoo cuuphaa Yohaannis Iyyasuus Kiristoos dura nama dhalateedha. Waa'ee Iyyasuus Kiristoosii dubbachuudhaaf Waaqayyo nama inni kaaseedha. Haati isaa fi abbaan isaa edda umurii isaanii deemanii booda nama isaan godhataniidha. Nama dulluma jala dhufeedha. Garuu nama Waaqayyo gooftaan immoo hojii waa'ee ilma isaa Iyyasuus Kiristoos akka inni hojjetuudhaaf kaase waan ta'eedhaa fi Yesuusii fi Yohaannis gidduu rileeshinshippii gaarii jira. Iyyasuus Yohaannisiin hin kabaja, Yohaannis immoo Iyyasuusiin hin kabaja. Ministirii Yohaannis inni guddaansaa kan inni ka'eesi kan inni dubbachaa ture waa'ee isa teellaa dhufuuti malee waa'ee ofiisaa miti, waa'ee wanta keessa jiru haala jiru tun ta'in waa'ee isa ganaa dhufaa jiru, waa'ee isa teellaa ka'u, isa dhalatu, isa ol ta'e tokko dubbachuu ture. Kanaaf Yohaannisiif Yesuus gidduu rileeshinshippii gaariitu jira jechuudhaan. Akkuma macaafni qulqulluu dubbatu. Yesuus Kiristoos yeroo macaafa qulqulluu keessaa edda guddate booda cuubamuudhaaf gara Yohaannisii dhaqee Yohaannis immoo ati gara koo dhufta tun ta'in anatu gara kee dhufuu qaba. Akkamitti ati anaan na cuubdaa? Ati koo jalqaba waan hundumaa turte, ani koo edda huumaan ture tun ta'in kan uumameedha. Ati garuu huumaa turte ittiin jedhee Yesuusiif dhugaa ba'e Yesuus Kiristoos. No. Yaadi Waaqayyoo raawwachuu qaba. Waan ati jettu naan gala. Dhugaadha si duran ture. Yoo caafamee jiru ta'e. Waa sanaa isaan waan hundumtuu hin caafamneedha macaafni qulqulluu waan ta'eef. Garuu yaadi Waaqayyoo waan jedhe sana raawwachuu qaba waan ta'eef an harkuma keetti cuubamuun naaf taattiin jedheetu harka isaatti yeroo inni cuubameetti samiin waaqarraati baname. Ameen. Laalaa obboloo tokko yeroo si yaada Waaqayyoo raawwattanii wanti banamu jira. Yeroo sin wanta Waaqayyoo siniin godha siniin jedhe gootanii Waaqayyo yeroo sana immoo wanta sin gootan sanaaf dhugaa jireenyaa sinii ba'a. Yohaannis egaa Yesuusin cuubee ulaan Waaqarraa hin baname. Yohaannis gidduutti saba iddoo sana Yordaanos tura sana hundumaa keetti sagaleen Waaqarraati dhagahame akka jedha sagalee Waaqayyoo. Ilmi koo isan jaalladhu isa kanaati maal ta'a? Isa dhagaa jedhee. Waaqayyo gooftaan maccaa ilaa. Baay'ee kan dhibu ka'aati Yohaannis ofirraati saba sana kaaseera. Waaqayyo immoo Yohaannis irraati namni Yohaannis naannee jiru hundumtu nama isa kana akka dhaga'uudhaaf akkana jedhe Waaqayyo ulaa bane. Kana booda nama sin dhageessan, kana booda dhaga'uu kan sin qabdan yoo jiraate ilma koo isa kana inni immoo Iyyasuus kan jedhamudha jedheetu Waaqayyo waa'ee Iyyasuus Kiristoos dhugaa ba'e guyyaa sanaa kaase. Iyyasuus isa dhugaa baame kanatu gaa biyya lafaarraa yeroo tajaajila jalqabe wangeela barsiisuu yeroo jalqabe dubbachuu yeroo jalqabe akkuma koof akka koos dhaabbate yeroo sabatti dubbachuu jalqabe afaansaa yeroo banate inni jalqabaa Iyyasuus kan inni dubbate mootummaan Waaqayyoo dhiyaatteetti maal ta'a? Qalbii diddiirradhaa jedhe. Tajaajila Iyyasuus Kiristoos yeroo dhattanii Maatiyoosin, Luqaasin, Maarqoosin ilaaltanii keessuma macaafonni kun sadanii kan isaan baay'ee dubbatanii Kiristoos Iyyasuus lallaboota inni godhe barumsa inni barsiise keessaati waa'ee mootummaa Waaqayyooti. Waa'ee biddeeniif, waa'ee manaaf, waa'ee makiinaaf, waa'ee uffataaf, waa'ee har'a nuun barsiisnu mitiituun ta'in Iyyasuus mishiinisaa kaayyoonsaa inni guddaa inni ittiin biyya lafaadha dhufe yoo jiraate Maatiyos boqonnaa 4 isan ammas ni dubbise mootummaan Waaqayyoo dhiyaateeraati qalbii diddiiradhaa jedhee waggaa 2000 dura Iyyasuus Kiristoos barsiise. Mootummaan Waaqayyoo maal ta'eera?
dhiyaateera. Mootummaan Waaqayyoo dhiyaateera dheetu Kiristoos Yesuusii kana barsiise jechuudhaan. Ama waan tokkoon xinnoo ishee amala mootummaa Waaqayyooti kana qayyafannu waan ta'eef mootummaa Waaqayyoo maa inni? Mootummaan Waaqayyoo maa inni? Isa jedhuun xinnoo ishee dubbadha. Bara kakuu moofaa keessatti mootonni turaniiru. Mootota babbaay'ee ture. Daawit mootii ture. Solomoon mootii ture. Saa'ol mootii ture. Orri kun hundumtuu Waaqayyoo kaase. Mootota. Macaafa qulqulluu yaxxanii ilaaltanii mootonni bara kakuu moofaa keessa mootiidha jedhamanii waaman baay'ee jiru. Garuu mootonni kun hundumtuu mootummaa qabu turan. Mootummaa bushaan qabu, saba bushaan qabu, seera ittiin bushaan qabu turan. Kanaafiyyuu mootiin yeroo jiraatus seerri jira, sabni jira, lafni bushamu immoo jira. Itiire? Namni tokko mootiidha yeroo jedhamu seera ittiin bushatu qaba, saba bushu qabaachuu qaba, lafa bushu qabaachuu qaba. Kun sadan jiraachuu qaba jechuudhaan. Mootii tokko kun sadan hin qabu taanaan namni tokko amma kee ani mootiidha yeroo jedhu eessarratti mootii ta'a? Lafaa kee namni bara kana kee mootiidha jechuun jedhe maal bushaa jira? Maal geggeessaa jira? Lafa qaba moo lafa hin qabu? Eessarratti mootii ta'a kan jedhu sammuu keenyatti dhufa jechuudhaan. Akkasuma macaafni qulqulluu mootummaan Waaqayyoo yommuu jedhu maal jechuudha? Mootummaan Waaqayyoo dhiifama afaan Oromoodhaan koomentarii macaafa qulqulluu waan hin jirree fi amma hin danda'utti afaan Ingiliffaan itti fayyadama waan ta'eef dhiifama amma hin danda'utti nan hiika. Mootummaan Waaqayyoo salphaamatti lafa argamuu Waaqayyoo jechuudha. Lafa Waaqayyoo irratti mo'ee jiru jechuudha. Lafa Waaqayyoo isa waan hundumaa ol ta'e geggeessu isa namni gabra irratti moone inni qofaasa irratti mo'ee geggeessaa ta'e jiru iddoon sun iddoo Waaqayyoo buufatee mootummaa Waaqayyoo jedhama. Kanuma mootummaan Waaqayyoo. Inni Ingilizeenyaan isaa baay'eedha. Waaqarraan buusee miti koomentaariiraan fudhadhee mootummaan Waaqayyoo kakuu moofaa keessatti kakuu haaraa keessatti macaafa qulqulluurraa dubbatameera. Mootummaan Waaqayyoo kakuu moofaa keessaa kakuu haaraa keessatti waa'een mootummaa Waaqayyoo kanaa dubbatameera. Akkuma sirraa ilaallutti keessumaatii waa'een mootummaa Waaqayyoo macaafa kakuu haaraa keessatti si'a 70 ol dubbatameera. Waa'een mootummaa Waaqayyoo kan agarsiisu Waaqayyoo iddoo guddaa kan inni qabu saba isaafis anaafis waa'ee mootummaa isaatiiti. Obboloota koo nuun as kan jirru mootummaa tokko eeggachaa jirra. Lafa deemaa jirru tokko qabna. Destinii qabna nuun. Lafa itti galuudhaaf jirru tokko jira. Har'a namni biyya lafaa irratti mootummaa isa biyya lafaa irratti ol fixaa, ol nyaataa, ol ajjeesa. Amanaanis kana keessaa tokko ta'ee nama ajjeesaa, ol ajjeesa. Garuu Waaqayyo kaayyoon isaa inni guddaa mootummaa harki namaa hin qopheessine. Inni qopheesse tokko Waaqayyo bira anaaf isiniif kan jiru tokkotu jira. Mootummaa Waaqayyoo kan jedhamu. Mootummaa Waaqayyoo lallabe Yesuus. Attanii lallabe Yesuus yoo dubbattanii yoo axannaatanii Yesuus iddoo guddaa itti kennee hamma waggaa 3 biyya lafaa irra ture kana keessatti kan inni barsiise yoo jiraate waa'ee mootummaa Waaqayyooti. Waldaan bara kanaa maal barsiisaa jirti? Look what we teach. Ilaala wanta nuun barsiisu. Madirakii waldaa irraa kan dubbatamaa jiru mootummaa Waaqayyoo miti. Cubburraa deebi'aa miti. Yakkarraa deebi'aa miti. Mootummaan Waaqayyoo dhiyaatteetti qalbii diddiirradhaa miti. Si eebbisa. Maal eebbifamta? Utuu waa'ee mootummaa Waaqayyoo si hin galin. Waaqayyo akkasii godha sirriidha. Ati qajeelummaatti jiraattennaan sii godha rakkina qabu. Inni guddaan garuu Waaqayyo mishiiniin inni waldaatti kennee biyya lafaarra waldaa kaa'e anaan kaa'e isiniin kaa'e waa'ee mootummaa isaatiiti. Wanta nuun barreessinu, wanta nuun lallabnu, wanta nuun faarfannu, wanta nuun waaqeffannu waa'ee mootummaa Waaqayyoo ta'uu qaba. Garuu akkas gochaa hin jirru. Irraa kaanneerra waamicha keenyarraa. Kanaaf Waaqayyo amma isatti nu deebisuu barbaade.
Kanaafuu amma mootummaan waaqayyoo paakeejii kana qaba. Mootummaan waaqayyoo paakeejii kana qaba. Naa wajjin taa'aa maaloo beekumsa gosa irratti dhangalaasuu fedhee miti. Garuu akkasii galuun barbaada. Wanti kun nuun galuu dadhabeera waan ta'eef. Wangeela lallabna malee wangeela mootummaa waaqayyoo lallabaa hin jiru baay'ee. It's a different. Wangeela mootummaa waaqayyoo lallabuudhaa fi wangeela lallabuun gabraadha. Maal jechuudha paaster? Wangeelatu lallabama. Eeyyee wangeelli lallabama. Kaayyoon waaqayyoo inni guddaan isa garuu isa kana. Waaqayyoo nama hundumaa kan inni barbaadu olitti qabee namni hundumtuu karaa ilma isaa kana keessa akka inni galuudha. Eessa keessa? Mootummaa isaa keessa. Waaqayyoo kan inni asitti nu qabee guyyaa hundumaa nutti dubbatu nu barsiisu kan inni guddaan isaa obboloota koo biyya lafaa kana irratti mana gaarii makiinaa gaarii ijoollee qabannee akkasuma nyaannee dhunnee akka dabarruuf tun ta'in inni guddaan waaqayyoo anaaf isinirraa barbaadu mootummaa isaa keessa gallee achi keessatti isaa wajjiniin akka jiraannu. Kaayyoo waaqayyoo kana kan isitti olitti nu qabe. Kan isin as jirtanii, kan isin akka kanaatti teessanii waaqeffattanii, kan isin akka kanaatti waaqayyoo wajjiniin haasa'uudhaaf dhuftanii inni guddaan isaa mootummaa waaqayyooti. Mootummaan waaqayyoo immoo dhiyaateera qalbii diddiirradhaa. Cubbuu dhiisaa, yakka dhiisaa, hammeenya dhiisaa, waldaan waamichi ishee barsiisi ishee kana ta'uu qaba. Waldaan har'a lafa irratti olfitti. Isa dhiistee deemurti irratti. Kana mootummaa qabna nuun. Mootummaa qabdu saba waaqayyoo hin duutu. Duutanii as galtu. Waan duutanii dhiistanii biyya lafaa deemtaniif ol finfinnu kottaa waa'ee mootummaa waaqayyoo ol barsiisnee ol fudhannee gallaa mootummichatti. Ameen jedhame. Mootummaa waaqayyoo mootummaa dhugaadha. Ilaalaa. Mootummaa waaqayyoo keessatti mootiin mootummaa qaba. Mootummaan tokko maal qaba? Mootii qaba. Mootii mootummaa waaqayyoo eenyunni? Kiristoosidha. Mootiin mootummaa waaqayyoo Kiristoosidha. Wangeela irraa sitti agarsiisa. Ni ilaalla. Mootiin mootummaa waaqayyoo Kiristoosidha. Kiristoositti yeroo amannee Iyyasuus Kiristoosin fudhannee Iyyasuusii wajjin jiraannu mootummaa waaqayyoo keessa mootii kooti ati ittiin jennu mootummaa waaqayyoo keessa jirra jechuudha. Mootummaa waaqayyoo keessa yeroo jiraannu immoo mootummaan waaqayyoo amala mataa isaatii qaba. Isa baran namni. Amala mootummaa waaqayyoo sin barsiisuun barbaada. Mootummaa waaqayyoo keessa namni tokko jiraachuu dhiisuusaa ofuma isaan of mirkaneessuu danda'a. Namni gabraasa mirkaneessuuf hin qabu. An mootummaa waaqayyoo isa karaa Kiristoos waaqayyoo naa qopheesse keessa jiraachuu koo dhiisuu koo macaafa qulqulluu irraa ilaalleetu jira yoon ta'e cheek yoon hin jiru ta'e akka ninkoo mootummicha keessaa hin dhibamne. Maal jedha beektuu? Kan waamamanii ammameedha. Akkameedha sagalee waaqayyoo? Kan waamamanii maayin? Kan dhaalanoo? Isa kam ta'uu barbaaddu ammas? Isa dhaalan afaanii miti gama jireenya irratti ilaalla. Ammi kuni mootummaa waaqayyootti hin galaa yoonaan jettani I don't know. Waan an beeku qabu. Waan an beeku garuu yoo jiraate garuu namoonni jireenya isaanii Kiristoos wajjin hamma dhumaatti amanamanii dhaabbatan mootummaa waaqayyootti hin galu. Loota koo wangeelli koo za'itii keessa nama buusa. Jettu kana. Wangeelli koo asii ol hin fannifamu. Asii gadi hin fannifama nama jechiisa. Namoota akkasiitu mootummaa waaqayyoo keessa jira. Namni jecha tokko bira darbuu hin dandeenye mootummaa waaqayyootti galuu hin danda'u. Namni bara kana kiyaa jecha tokko bira darbuu dhiisee waldaa dhiisee jireenya gooftaa wajjin dhiisee meeqatu sokkaara. Kaan immoo mana waaqayyoo keessatti badee kan jiru meeqatu jira. Salaasoftuu asitti badee hoo. Isas keessattuu mataayitu waaqeffatu badee hoo. Inni alaallee badeera hoo. Innas keessa jiru hoo. I don't know. Eeyyatu akka gooftaa wajjin hin jiru. Hin ilaalla. Jireenya keenya ilaalla. Mootummaa waaqayyoo mootii qaba. Mootummaa waaqayyoo eenyunni? Kiristoos. Okay. Mootummaan waaqayyoo maal qaba? Daangaa lafa qaba. Qilleensa miti mootummaan waaqayyoo. Akkeedhu mul'ata boqonnaa 21 irratti samii haaraa fi lafa haaraa maal ta'e? Nan argeen. Kana jechuun kan dhufu jira jechuudha.
Kanaaf mootummaan waaqayyoo lafa qabachuudhaan. Lafa mul'atu tokko akkuma biyya lafaa kun baddee mootummaan waaqayyoo moo waaqarraa dhufee gadi bu'a. Tokko lafa qaba. Wanni qabachuudha. Maayini lafa bush land wayim lafa bushamu qabachuudha mootummaan waaqayyoo. Mootummaan waaqayyoo seera qaba. Manni keenya seera qaba miti? Mitiin jedhe. Manni keessan seera qabu? Qaba. Ta'uu waaqayyoo. Seera keessanii namni hin jiraanne isin wajjin jiraachuu danda'a? Hin danda'u. Mootummaan waaqayyoos seera qaba. Seera bulchiisaa. Kiristiyaanni gadhiisii ta'uu hin danda'u mootummaa waaqayyoo keessatti. Illee qonnaatti waan hin guddanneef warra qonnaa. Amma yeroo tokko yeroo mee horii saawwa horii irra deemsisan maal ishee godhu? Seeraan beektu sun nyaachuudhaaf as si fideetuun ta'in irra sirbitee midhaan adda baasuudhaaf seeratti godhu jechuudha. Yeroon kun yeroo nyaataa miti. Mootummaa waaqayyoo seera qaba obboloota ko. Mootummaa waaqayyoo gadhiisii miti. Mootummaa waaqayyoo keessa akka hin taanetti akka deddeebinuuf waaqayyoon nu waame. Seera ittiin deddeebinuu fi seera ittiin deddeebinee mootummaa waaqayyootti galu beekuu qabna. Mootummaa waaqayyoo seera qaba. Okay. Mootummaan waaqayyoo lafa qaba, mootii qaba, lafa qaba, seera qaba. Mootummaan waaqayyoo namoonni mooticha keessa jiraatan immoo jiru. Mootii ofirratti godhanii mootii ta'uudhaan laficha keessa kan jiraatan, laficharra immoo yeroo jiraatan seera ittiin jiraatan, seericha immoo kan ittiin jiraatu nama. Garteetu? Mootummaa waaqayyoo keessa dhannee yeroo jiraannu seera qabna, seera kanaan immoo kan bulu anaaf isin. Mootummaan waaqayyoo jedhe gaa Phaawulos asitti dhufe. Mootummaan waaqayyoo mootummaa maalii ta'e? Roomee boqonnaa 14. Mootummaan waaqayyoo mootummaa maaliiti? Mootummaa qajeelummaati. Na wajjiniin jedhame. Mootummaan waaqayyoo mootummaa maaliiti? Mootummaa qajeelummaati. Namni mootummaa kana keessa jira jedhu jireenya maalii qabaachuu qaba? Jireenya qajeelummaa qabaachuu qaba. Inni tokkoffaan kana. Dafee deema waan ta'eef. Roomee boqonnaa 14 baafadhaa gaama laalaa deemna. Kan hundumaa kan hin dubbadheef kana. Suuta jennee waliin ilaalaa deemna. Mootummaan waaqayyoo mootummaa qajeelummaa tokkoffaa maal jechuudha qajeelummaan? Isa olii wajjin ilaala. Mootummaa waaqayyoo keessaa seerri ni jalqabaa kan ittiin buluu qabu namni tokko jireenya maalii qabaachuu qaba? Jireenya qajeelummaa qabaachuu qaba. Qajeelummaa jechuun waaqayyoodhaaf adda ba'anii nama jiraatan keessatti sagalee waaqayyoo ta'anii jiraachuu jechuudha. Kan oduwwan. Qajeelummaa jechuun irra deebiinsi ni eega kana. Waaqayyoof dubbii sagalee waaqayyoof adda ba'anii saba jiraatan keessatti waaqayyoon fakkaatanii jiraatanii darbu jechuudha. Gaaffiin koo waaqayyoon fakkaannee saba jiraannu keessatti waaqayyoon mul'isaa jirraadhaam. Jireenya qajeelummaan qabaan sheekii of gochuu qabna jechuudha. Maal fakkaata jireenyi koo? Namoonni yeroo ne ilaalanii, yeroo ne ilaaltanii, yeroo ilaallu maal fakkaanna jireenyi keenya? Lafa hojiitti maal haasaa oollannu? Maal dubbachaa oollannu? Olii keenya gidduutti maal haasofna? Jechi bilbilaan olitti dawwallee haasofna. Jireenya qajeelummaadhaan obboleettii in eebbisaa, obboleessa in eebbisaa. Qajeelummaa dubbannaa, qajeelummaa jiraannaa. Maaliif mootummaa waaqayyootti namni jireenya qajeelummaa hin qabne itti galuu hin danda'u. Qajeelummaan keenya immoo hojii keenyaan arganne tun ta'in karaa eenyu arganne? Karaa Kiristoos arganne. Mootiin keenya Kiristoos eddate, Kiristoos na keessa jiraate, ani iji mootummaa waaqayyoo keessaa narraa mul'atu maa inni qajeelummaadha. Seexanni koo Iyyoobiin kan inni itti lole, Iyyoob boqonnaa tokkorraa maal ture? Iyyoob nama maalii ture sagalee waaqayyoo? Nama qajeelaa turedha.
Iyyoob nama qajeelaa ture. Qabeenyaa qaba, qajeelummaa qaba garuu. Qabeenyaansaa qajeelummaa isaan caalleef. Ijoollee qaba, ijoolleensaa qajeelummaa isaan caalleef. Nama ergatu qaba, nama ergatu sun qajeelummaa jireenya isaatiin caalle. Kanaaf iyyuu seexanni Iyyoobiin kan inni lole inni guddaan jireenya qajeelummaa inni qabudha. Iyyoobi saba jiraatu keessatti qajeelaa ture. Waaqayyo duwwaaf qajeelaa ta'uu duwwaa miti. Saba jiraannu kana keessatti qajeelummaa hin argisiisnu taanaan obboloota koo wangeelli Iyyasuus Kiristoos nuun dubbatamaa hin jiru waan ta'eef wangeelatti deebi'uun nuuf ta'a. Qajeelummaa jechuun maal jechuudha? Maal jedhee hiikaa sagalee Waaqayyo? Maatiyos boqonnaa 6 baafadhaame. Maatiyos boqonnaa 6 akka jedha. Iddoon numti keenya beenu. 33. Soddomii tokko kaasinan dubbisa. Kanaafis isinii maal nyaannaa yookaanis maal dhugnaa yookaanis maal uffanna jettanii maal hin ta'inaa yaadda'inaa. Rakkina namaatiin kun namni koo har'a kan inni hatuu nama ajjeesuu nama balleessuuf biddeeniif nyaataaf uffataafi. Dhugaadha moo kun dhugaa miti? Dhugaadha kun. Waaqayyo immoo akka jedhe kanaafis isin maal nyaanna yookaanis maal dhugna yookaanis maal uffanna jettanii hin yaadda'inaa. Warri saba Waaqayyoo hin taane yaada isa kanatti hidhamanii jiru. Isin warri Waaqayyoo beektan, warri Waaqayyoo mootummaa isaa keessatti si waamee jiru. Jireenya bor dhiistanii deemtaniif hin yaaddooftu. Nagaa dhabdu taanaan warri gooftaan beekneen isoo akkuma keessanii. Maalirraan isinirraa adda ba'ure isaan isoo akkasumaadha sagalee Waaqayyoo. Isaanis kana hundumaa isaaniif barbaachisaa akka ta'e garuu abbaan keessan waaqarra jiru hin beekaa. Nyaanni, uffanni, qabeenyaan, dhugaatii yeroo jedhu immoo bishaan. Adda baasuu qabna waan ta'eef. Bishaan jechuudha. Dhugaatii yeroo jedhu immoo baasanii dhugee dhattanii immoo borattanii galtanii akka gudiin taane dhugaatiin jenne. Barannee ramdii seetar. Waaqayyo abbaan keessan inni waaqarraa jedha sagalee Waaqayyoo. Kana hundumaa akkasin barbaachisu beekaa. Lakkoofsa 38. Duraan dursitanii yaada keessan utuma caafni qulqulluun kan keessan ta'e jala muradhaan siniin jedha. Orri kan keessan ta'e jala muradhaa. Warran keessan hin taane immoo torban dhuftu jala murattu. Akka jedha. Duraan dursitanii yaadi keessanii maalirratti ta'u? Ilaalaa. Mootummaa Waaqayyoo silaa argitaniitu mootummaa Waaqayyootti ta'u. Mootummaa Waaqayyoo. Wangeelli karaa kamitti nu deebisa yeroo hundumaa? Mootummaa Waaqayyoo. Yaadi keessan, jireenyi keessan, nyaachuun keessan, dhuguun keessan, uffachuun keessan hundumaa waan gootanii mootummaa Waaqayyoo. Mootummaa Waaqayyoo keessa immoo maaltu jira? Akkeedha nama caafni qulqulluu. Mootummaa Waaqayyoo fi qajeelummaa. Mootummaan Waaqayyoo mootummaa maaliiti? Mootummaa qajeelummaati. Gaagaa mootummaa Waaqayyoo keessan jira jennaan namni tokko maal ta'uu qaba jireenyi isaa? Qajeelaa ta'uu turreera. Hammeenya dhiisuu qaba. Jallina dhiisuu qaba. Ol balleessuu dhiisuu qaba. Ol hadheessuu dhiisuu qaba. Ol irratti ka'uu dhiisuu qaba. Dadhabina obboleessaa haasa'uu tun ta'in obboleessaaf kadhachuu qaba. Mootummaa Waaqayyoo keessan jiru amaloonni kun. Amalli mootummaa Waaqayyoo qajeelummaadha. Qajeelummaan immoo maal? Dadhabina obboleessaa baattee deema. Wangeela kana mi'a? Wangeelli kun akka inni tiikee lafa kaa'ee jiru. Filiphiyos boqonnaa 3 baafadhaame 3 akka inni lafa kaa'u. 3.
ergaa Phaawulos caafee Filiiphiyoos 3:9 akka jedha. lakkoofsa 7 kaasee dubbisuu akkasiniif galutti. Hamma garuu Kiristoosiif jettanii wanta bu'aa anaaf qabu ture hundumaa akka waan gatii qabutti lakkaa'eera jedha Phaawulos. Akkas jedhamti Filiiphiyoos 3:9. Waan bu'aa naa qabu hundumaa maal godheera? Akka waa maalitti? Akka bu'aa naa hin qabnetti. Maaliif? Eessa keessa jiran? Mootummaa Waaqayyoo keessa jira. Namni mootummaa Waaqayyoo keessa deddeebi'u jireenya isaa nagargaara jedhu hin dhiisa jechuudhaaf. Phaawulos amma nama koo ulfina guddaa qabu ture. Garuu jireenya qajeelummaa mootummaa Waaqayyoo keessa dhufe booda wanta qabu hundumaa akka waan naaf hin taane tokkotti lakkaa'uu jalqabeera. Lakkoofsa 8 maalidha? Dhugaayyuu gooftaa koo Kiristoos Yesuus beekuu hundumaarra waan caaluuf. Kiristoosin beekuun waan hundumaarra waan caaluuf jedha. Ani waan hundumaa akka waa gatametti nan lakkaa. Kiristoos suni bu'aa koo godhachuudhaaf kunoo hundumaa anaaf waan gatii ta'eera. Akka kosiitti isa lakkaa jedha. Wanta qajeelummaarraa na irrisu hundumaa, wanta mootummaa Waaqayyoo keessaa na baasu hundumaa, wanta mootummaa Waaqayyootti nan gashine hundumaa akka maaliitti lakkaa? Akka kosiitti lakkaa. Kosiin amma mana keessaa hin kaatamaa namni. Kosii mana keessan keessan kaattu hin kaatamu. Gaarbeejiitti gatama miti. Wanta nagargaaraadhaan Phaawulos. Garuu destinii jireenya kooti mootummaa Waaqayyootti waan nan gashineefi akka kosiitti lakkaan xarageen mana koo keessaa baasaa. Maaloo amala Kiristoosiif hin taane. Waanan firiijii koo keessa kaa'e. Waanan Waaqayyoo duratti dhossee gochaa jiru cubbuu yakka ammeen soba ejja hundumaa xarageen baasaa. Maqaa Yesuusiin warra xaraganii baasan Waaqayyoon haa godhu. Wanta ulfina Waaqayyoof hin taane. Because mootummaa Waaqayyootti nun gashuu. Mootummaa Waaqayyootti nun gashuu saba Waaqayyoo. Ani immoo mootummaa Waaqayyootti galuudhaaf hin deemaara. Mootummaa Waaqayyootti waan nan gashine immoo fudhadhee qabadhee hammadhee deemuun naaf hin barbaachisu. Akka kosii. Lakkoofsa 9 haayedha. Kanas jedha ani kan Kiristoos ta'ee argameera. Eegaadha. Qajeelummaan koo isa seera eeguudhaan argamu tun ta'in isa Kiristoosin amanuudhaan argamudha. Qajeelummaan kun immoo Waaqayyo biraa dhufe. Amantiirras maal ta'a? Dhaabbata. Ameen. Qajeelummaan kun namni tokko jireenya qajeelummaa jiraachuudhaa fi isa qajeelaa ta'e Kiristoositti dhaqee yeroo dhiyaate deddeebi'u qajeelummaa jiraachuu barbaadu tun ta'in amalli keessan qajeelummaa sin godha. Ilaas nutti nima namni qajeelummaa jiraachuudhaaf yoo barbaaddanii qajeelummaa waan barbaaddaniif hin taatan waan Kiristoositti dhiyaattaniif garuu ituun beekin jireenyi keessan qajeelummaadhaan jiraachuu jalqaba. Eenyu sin irratti arga? Namatu sin irratti arga. Maaltu ishee adda godhee jechuu jalqaba? Because isin Kiristoosiif jiraattu Kiristoos sin irratti jiraata jireenyi keessan qajeelaa ta'uu jalqaba. Waama tokko hin barbaachisu. Gatataa nuun asii achi jennu kun hundumtu hin barbaachisu. Fakkeessuun kun hundumtu hin barbaachisu. Kiristoositti maxxanaa jiraadhaasiif jireenyi keessan qajeelummaatti jiraachuu jalqaba. Because Yesuus maan inni qajeelaadha. Phaawulos akka jedha. Qajeelummaan koo seera eeguudhaan dhufeeti utuun ta'in Kiristoositti amanuu kootiin maal ta'eera? Qajeelaa ta'eeraadha. Mootummaa Waaqayyoo Yesuusitti amanuudhaan maal argan? Qajeelummaa arganna. Kiristoos jireenya keenya keessatti yeroo dhufee galu, Kiristoos jireenya keenya irratti yeroo mo'u, jireenya koorraati jireenya qajeelummaa sintuun irratti arga. Waaqayyo na beekoo, maal na dhibee waa'ee namaa jedha namni. No, hin jiru waan akkasii. Anis beekuun qaba jireenya kee, ati immoo jireenya koo beekuu qabda. Roomee 3:26.
Gaafa qulqulluu baay'ee dubbifanna maaliif isatu namatti dubbata waan ta'eef. Akka jedha. Bara sanatti Waaqayyo qajeelummaa isaa argisiisuudhaaf inni ofii isaatii qajeelaa ta'uu isaati. Bara sanatti Waaqayyo qajeelummaa argisiisuudhaan karaa eenyu? Karaa Kiristoos argisiisuudhaaf nama Iyyesuusin amanes qajeelummaa gochuudhaaf maal ta'eera? Isa mul'iseera. Agartaniitu namni Kiristoositti amanee Kiristoositti jiraatenna maal ta'a jechuudha? Qajeelaa ta'a. Qajeelummaadhaan jiraachuu jalqaba. Ana jedha miti wangeela jedha. Iyyesuusitti maxxanee namni jiraatennaan jireenyi isaa qajeelaadha bakka. Wangeelli akka jedha kunoo. Waaqayyo kana mul'isuudhaaf Iyyesuusin ergate. Iyyesuusin biyya lafaarra kan dhufe qajeelota nu gochuudhaaf. Kanaaf hojii keenyaan qajeelota taana miti. Qajeelummaan kun immoo Waaqayyoodhaaf adda baanee jiraachuu, inni lammaffaan immoo nama gidduutti Kiristoosin mul'isnee darbuudha. Abbaan manaa haadha manaadhaaf qajeelaa ta'uu qaba. Haadha manaan abbaa manaaf qajeelummaatti jiraachuu qabdi. Maali mootummaa Waaqayyootti namni qajeelaan hin taane hin galu ka. Mootummaa Waaqayyootti immoo galuu barbaadaa jirra waan ta'eef kun make sure jireenya keenya ilaaluu qabna. Akkamittiin jiraachaa jiranii? Isan lallabu nan jiraadhaan, isan faarfadhu nan jiraadhaan. Waldaan dhufa moo maaliin fakkaadha? I don't know. Sintu beeka ofii keessan. Ani ofii godhu waan beeka. Okay. Roomee 3:22 achuma irratti ol siqaati immoo maal jedha? Namni Iyyesuus Kiristoositti amanu fuula Waaqayyoo irratti qajeelaa hin ta'a. Arganitu? Namni Iyyesuus Kiristoositti amanuudhaan fuula Waaqayyoo duratti maal ta'a? Qajeelaa hin ta'a. Kana irrattis warri amanan hundumaa fi garaagarummaan hin jiru. Inni tokko jireenya qajeelaa jiraatee ani immoo qajeelummaan jiraachuu dadhabuun koo Iyyesuus waldaa tokko keessa jiraannee walii wajjiniin waaqeffachaa walii wajjiniin ta'a. Inni na biraa qajeelaa ta'e ani qajeelummaatti hin jiraadhu taanaan namichi Iyyesuusii wajjiniin jira ani garuu eenyu wajjiniin jiru? Iyyesuusii wajjiniin jiru garuu waldaa keessa hin jira. Akka jedha ka wangeelatu namni Iyyesuus Kiristoositti amaneennaan qajeelummaan jireenya isaanii irratti garaagarummaan hin jiru. Kiristoos na kee jiraannaan jireenyi keenya tokko ta'uu qaba. Ajaa'iba qulqulluu keessaa akka jedhu hojii ergamootaa keessaa yeroo wangeelli jalqabaa wangeelli mootummaa Waaqayyoo babal'achaa deeme bartoonni wanta isaan qaban hundumtuu maal tureedha? Tokko tureedha. Jireenyi isaanii wanta isaan qaban wanta isaan godhan hundumtuu tokko. Yoos galagalanii isa kana yoo ilaalanii jireenya qajeelummaa qaba. Yoos galagalanii isa kana yoo ilaalanii jireenya qajeelummaa qaba. Maaliif? Kiristoos wangeelli jireenya isaanii keessa galeera waan ta'eef jireenyi keenya keessa inni gale garaagaloo nun caalchisu kaa. Kanaaf iyyuu inni nun fudhanne tokko waan ta'eef inni kunis bishaan tokko dhugaa anis bishaan tokko dhugaa bishaan tokko edda dhunneeti bishaanichi Kiristoosii jireenyi keenya maal ta'a? Tokko ta'a. Maaliif tokko ta'uu dadhabne amma nuun har'a? Mee of gaafadhaame waldaa tokko waaqeffachaa sa'aatii 10tti dhufaa jireenyi keenya maaliif ol hin fakkaatu? Inni tokko gooftaatti hin jabaata, inni tokko gooftaatti hin jabaatu. Inni tokko gadhiisiidha jireenyi isaa, inni tokko immoo Waaqayyoo sodaatee jiraata. Phaawulos kana kan inni jechaa jiru. Cheekii of gochuu qaba jechuudha namichi inni sun. Cheekii of gochuu qaba. Maaliif obboloota koo mootummaa Waaqayyootti gala? Waldaa dhufaa mootummaa Waaqayyootti nama hin gashu. Waldaa dhufu mootummaa Waaqayyootti nama hin gashu. Dhugaan sirriitti maa? Paasterii waan ta'eef mootummaa Waaqayyootti hin galu. Inni nan gashoonaa mootummaa Waaqayyootti. Isaaf immoo deebii kaa'eera Iyyesuus. Rakkina maalii jira? Maatiyoos boqonnaa 7 dhaqaa dubbifadhaa. Warra akkas jennu kanaaf warra paasteroota nuun raajoota minaamin jennuuf deebii kenne Iyyesuus. Boqonnaa 7 irratti rattanii ilaaltan maqaa keenya seexanan baasnee nu akkas hin goone kan kumaayyuu isin hin beeku ijoollee marrataa kana deema fuula kootiin. Maaliif beektu? Jireenyi isaanii Waaqayyo wajjiniin turre yeroo sana qajeelummaa hin qaban. Qorontos keessatti Phaawulos maal jedha beektu warra Qorontosiin?
cubbuuni biyya lafaan jirree eessa jiraayedha? Isin gidduu jiraayedha. Hammeenyi koo waldaa kee guuteen bara kana. Sobni waldaa kee jiraamu obboloota ko. Ol ajjeesuun waldaa kee namni qorra xiitiinaan ol ajjeesa miti. Jechaan ol ajjeesaa olla. Sobaa dhugaa dhabu. It's true. It's true. Geeddaramuu qabna gaama jireenyi keenya. Kiristoosiin fakkaachuutti dhufuu qabna. Namni yeroo nu ilaalu Iyyesuusin nurratti arguu qaba. Jireenyi koo Kiristoosiin fakkaatee jireenyi isaanii Kiristoosiin warra fakkaatu. Nu gidduu garaagarummaan hin jiru. Isaan Kiristoosiin fakkaatanii an Kiristoosiin hin fakkaadhu taanaani ani iddoon naqaa jirutu sirrii miti. Kanaaf iyyuu of qoruun qaba. Jireenyi keessanii akkas ta'uu qaba. Ol ilaaluu qabna. Dhuguma Waaqayyoo wajjiniin deemaan jiraa kan jiru. Of ilaaluu qabna obboloota ko. Maaloo saba Waaqayyoo of ilaalaa. Hin dhufaam Iyyesuus. Hoolotaaf reettoota adda baasuu dhufaam Iyyesuus. Hoolaa ta'uu barbaaddu moo reettii ta'uu barbaaddu? Maatiyoos 5:20 mamaayidha. Yaa qulqulluu dubbifanna suuta jedheen isinitti dubbadha waan ta'eef barumsa waan ta'eef 5:20 mamaayidha. Ani isinitti ni maadhe Yesuus. Qajeelummaan keessanii qajeelummaa warra barsiisotaa seeraa fi fariisotaa gidduu yoo guddaa yoo hin caaluudhaa baate mootummaa Waaqayyootti gonkumaa maaliin taatan hin galtan. Irra deebi'a ishee. Na dhaggeeffadhaa akka gaariitti. Yesuus akkasiniin jechaa jira. Akkas nuun jechaa jira. Akkas nuun jedha. Ani isinitti ni maa nuun jedhe Yesuus. Qajeelummaan keessanii qajeelummaa warra barsiisota seeraa fi fariisotaa irra guddaa yoo hin caalu mootummaa Waaqayyootti maal hin taatan gonkumaa hin galtanii. Fariisonni koo wangeela barsiisu seera barsiisu mana qulqullummaa keessa areedas kaatanii uffata saballaa kana uffatanii nama dura dhaabbatanii chiish godhu. Jireenyi isaanii garuu hin jiru ture. Isaaniin ol fakkeessee Yesuus har'a kaan nuun jedhaa jireenyi keessan yoo akka isaanii ta'e yoo hin fakkeessitu ta'e yoo jireenyi keessan sirrii miti ta'e olii gadi dhooftu ta'e mootummaa Waaqayyootti hin galtaniidha. Isaanirraa waan isin barachuu qabdanii isaanii hin barsiisu malee hin dubbatu malee hin jiraataniidha Yesuus. Hin faarfatu malee hin jiraatanii waldaa dhufu malee hin jiraatanii. Kanaaf Yesuus Kiristoos namni akkasii kun mootummaa Waaqayyootti galuu hin danda'u. Hin galane warri fariisonni barsiisonni kun jedhe. Kanaaf iyyuu qajeelummaan keessan maal ta'u jedhe. Isaanirraa hin caalu. Isa lallabdaniitti jiraadhaa. Isa faarfattaniitti jiraadhaa. Isa dhageessaniitti jiraadhaa. Mootummaa Waaqayyootti galtuu nuun jechaadha Yesuus. Ameen. Waaqayyo nu haa gargaaru. Fiinnee obboloota koo. Isatti waamamne akka hin dhabneef. Adaraa Waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru. Nu haa gargaaru dhugaa. Fiinnee. Mootummaa Waaqayyoo yaaduu qabna yeroo hundumaa. Mootummaa Waaqayyoo jireenya keenya irratti yaaduu qabna. Kanaaf iyyuu inni jalqabaan mootummaa Waaqayyoo mootummaa maaliiti? Mootummaa qajeelummaati. Ameen jedhaa ka? Qorontos kana duwwaa ilaallee kanaan fixara. Ergaa Qorontos baafadhaa ishee kana duwwaa. Xiksii kan isinii baay'isee fi ana haasa'u irra xiksiin nutti haasa'u wayya. Namni haasa'u irra sagalee Waaqayyoo nutti haasa'u. 6. Lakkoofsa 8 akka jedhame. Isinii ofii keessaniitii obboloota keessan warra amanan irratti iyyuu daba hojjettu. Isin maal hin taane? Isaanii maal hin taane? Okay. Isaanii maal taatu? Hin miitu. Okay. Lakkoofsa 9. Egaa warri jalloonni maal hin taane?
mootummaa waaqayyootti akka hin galle hin beektanii reedha. Warri maalii? Warri jalloonni. Isin garuu maal gootu jedha? Obboloota keessan maal gootu? Nama miidhaa mootummaa waaqayyootti galuun hin danda'amu. Akka obboleettii kee, obboleessa kee, haadha manaa kee, abbaa manaa kee miitee mootummaa waaqayyootti hin gala hin sobinaa, hin galamu. Isis wangeela kee baasnaare akka gurbaan tokko baasee nyaatee nyaannaare innoo dhugaadha. Nyaachuudhaan miti jiraachuudhaan mootummaa waaqayyootti galama. Inni immoo gowwaa ta'e malee. Egaa warri jalloonni mootummaa waaqayyootti akka hin galle hin beektanii ree? Hin gowwoominaa. Yesuustu jedha Phaawulos keessa goree hin gowwoominaa. Warri halaleen, warri waaqayyoolii tolfamaa waaqeffatan, warri ejjan, warri maal ta'anidha achi booda? Nanna'a. Warri maal ta'anii? Warri maal ta'anii? Warri namaa maal ta'an? Goyyomsan. Naman goyyomsinaa. Mootummaa waaqayyoo keessaatti nama dhabsiisaa kun. Warri namaa goyyomsan. Nama goyyomsuu nama mootummaa waaqayyoo keessaa nama misattanii yaaddanii beektu? Namni koo nutti araaramu gooftaan. Ana jedhamiti wangeelaa. Itti fufna. Warri maal ta'an? Hatan. Hatu mootummaa waaqayyoo keessaa nama dhabsiisa. Amma namni baay'een hinanna waldaa keessaa. Kornee kennuu dhiisuun hatu akka ta'e beektu? Milkiyaas boqonnaa 6 sabni kun naa taa'edha waaqayyo. Dhugaa akka jedha wangeelarraa. Hattuun immoo maal hin ta'u? Maal hin ta'u jedhe? Jira. Mootummaa waaqayyootti. Kanaaf hataa warri jirtan eeggadhaa. Birrii 100 argattanii naan tokko kan eenyuti? Ambaasaadar Abdiisaatii? Kan eenyuti? Hattuun mootummaa waaqayyootti. Mootummaa waaqayyootti galuu barbaaduun jedhe. Hattummaa dhiisaa. Yeroo hatuun waldaa meeqatti jalqaba? Meeqatti dhuftan? Hataa hirtachuudha. Amma waama salphaadhaam kun. Garuu waan salphaa miti akka sagalee waaqayyootti. Obboloo tokko yeroo baay'ee namni isa gurguddaa jedhee yaada. Isa xixinnoodhaan mootummaa waaqayyoo kan nama dhabsiisu. Amma yeroo waaqayyoo hatuun sa'aatiin dhufuu dhiisuun cubbuu miti. Caafamee waan hin jirreef garuu hattuudhaan hin jedha waaqayyo. Waaqayyo sa'aatii 10 jettanii vootii gootan miti gaafa san. Hatummaadha sa'aatii waaqayyo hatuun. Hin hatu jedhame. Jedha maaloo. Haadha manaa, abbaa manaa. Ergaan sidii qaba waaqayyo biraa. Akka jedhu sagalee warri hatan. Warri achi yoo ra'u. Warri sassatoon. Sassatoo beektu? Sassatummaa kana iddoo lamatti hinna. Sassatuuni. Nama rakkataa argitanii yoo gargaaruu dhiistan itti horii qabdanii qabduum kiisii keessan keessatti jiru nama rakkataa itti argitanii bira dabartanii naan sagalee waaqayyoo sana maal jedha? Sassataa. Namaaf waallaanne jechuudha. Hanga biraa hin qabu. Namni qajeelaan sassataadhaa? Arjaadhaam namni qajeelaan. Waaqayyo orra waa arjooman sinaa godhu. Maqaa Yesuusiin maqaa. Hafuurri kun sinitti agalu. Warra maal ta'an achii booda? Machaan abbaa deeboon paastariin keenya dheengadda waa'ee machii waan baay'ee dubbate waan ta'eef gudiidha wangeelli kun. Warri machaan warri maqaa namaa silkiidhaan barreessan of eeggadhaa. Namni iddoonni hin jirretti obboleessa kaa gochaa ooltan. Lafa namni hin jirretti kan nama kukkutaa ooltan of eeggadhaa. Warri maqaa namaa balleessan maal hin ta'an isaan? Mootummaa waaqayyootti hin galan. Ana jedhamite wangeela. Hin galanidha bakka. Maal godhuree wangeeloo? Laga tokko keessaa bishaan lama ba'a? Hin ba'an jedhe. Yesuus si keessa jiraatennaan laga tokko keessaa tokkuma ba'a waan ta'eef isa kam akkasii keessaa ba'aa jiruuf ilaali. Namni maqaa nama balleessu hin galuu. Kun ana jedhamiti. Warri namaa saamanis mootummaa waaqayyootti maal hin ta'an? Hin galan. Finish. As keessaa eessarra akka jireenyi keessan jirtan sintu beekan beekuu hin danda'u. Ani garuu
kana keessatti of ilaaleera. Isa kam keessa hin jira, isa kam keessa hin jiru. Jireenyi koo maal fakkaataa? Maaltu mootummaa Waaqayyoo keessaa akkan hafu na godha. Yeroo inni tokko na biraa soku maqaa Yesuusiin akkeedu sagalee Waaqayyoo kee dubartoota lama tureedha. Maal ta'u turaneedha? Hin daakun. Isheen tokko biraati maal taati? Maal hin beektanii dosan? Hin butamte. Inni tokko akkuma daattutti ituma isheen hin beekin bishaan irra dhufe jechuudha. Isheen biraa deemuu ishee iyyuu hin beektu. Sokkitee isheen biraa. Isheen garuu isheen na bira jirte deema hin daatti. Isheen akkuma kaleessaa teete etti. Isheen biraa sokkite. Guyyaan tokko guyyaan ittiin garaagar ba'an hin dhufa. Ituu guyyaan isaa hin dhufin garuu of qajeelchanii jiraachuudha amma dubbiin. Gara Waaqayyootti adeebinu saba Waaqayyoo. Bishaan arginee wajjiniin hin raafafinaa saba Waaqayyoo. Waan argitan kanaa wajjiniin olii gad hin fiiginaa. Wanta irra ta'aa jiru hundumtuu Maatewos 24 irra jira. Raawwachuus qabaa, hin raawwatas. Waama geeddartan hin qabdan, of geeddaraa garuu sin. Sabii saba irratti maal ta'a? Hin kaa'an jedhu sagalee Waaqayyoo. Beelli hin ta'an jedhu, sochiin lafaan ta'an jedhu. Torban kana nama meeqatu du'e? Biyya Tarkiitti. Gara kuma nama 20 olitti du'e. Wangeelaa akka wanti sun narratti raawwanne duwwaa of eeggannee jiraachuudha malee dhuma raawwata. Waan kadhanneef hin hammisnu. Kun hin hafu. Akka liqimsamne duwwaa of eeggannu. Akka liqimsamne duwwaa of eeggannu malee wangeelli waan ni jedhen dhuma raawwata. Bakka kun hin jiru. Sabni saba irratti hin ka'a. Gana ol fixuun baay'ee dhufaa jira. Ishee xinnoo kana isheen kuneedha sagalee Waaqayyoo. Maatewos 24 irratti akka dubartiin yeroo ulfooftu isa jalqabaa maal ta'a ture? Ciniinfattuudha. Dubartoonni ulfooftanii micaa garaatti baattan beektu. Yeroo jalqabaa yeroo bakka micaan dhufuuf jettu maal ta'a? Edumti atteenchi bakka natti dhufe waa'ee. Amma waatudha nutti dhaaraam. Ganaa isaa abiddaa keessa galaa irramu. Hello. Ganaa Iyesuus Kiristoos wajjiniin warri qajeelummaatti jiraataniif hin jiraanne adda ba'u. Ganaa mana hidhaatti guuramuun iyyuu jira. Isa kanettu sin. Wangeelaaf ari'atamuun ganaa dhufa saba Waaqayyoof qopheessi. Dammaqi. Mootummaa Waaqayyoo dhiyaateera. Qalbii diddiirradhu. Deebii gara Waaqayyootti. Hin geenye jettanii yoo jiraattan geera Iyesuus dhufuudhaaf jira. Maraanaata adeebi'u. Jireenya kana kiyaa nu haa baasu. Maaltu nutti hafamma kanarraa? Biilii isheen nutti hafaman. Ijoolleen hirriba kiyaa maaltu namatti hafaa? Dhuguma isiniin jedhaam. Ani namni biyya lafaa kanarra umurii isaa hundumaa jiraachuudhaaf maaltu isinitti hafama? Achi koomee iddoon sun maal isinitti fakkaata beektu ijoollee? Iddoon suni warqeerraa hojjetamaa. Nagaan jira. Iyesuusii wajjiniin bara baraan waaqeffachaa haftu. Kan achi dhaqu wayyuu lafa kana irratti gubachaa fura. Achitti galuuf garuu jireenyi keenya maal ta'uu qaba? Qajeelaa ta'uu qaba. Waaqayyo nu haa eebbisu. Waaqayyo sin haa eebbisu. Torban dhuftutti fufna. Kaanee galateeffanna. Mataa keenya gadi qabannu. Barichoo baay'ee ulfaata sigigaanne keessa buune bineensi bakkee nu nyaata harka kee nu jaala qabi yaa Yesuus egaa namoota barichoo baay'ee ulfaata. Sigigaanne keessa buune bineensi bakkee nu nyaata gooftaa harka koof harka saba kanaa qabi. Akka nuun hin nyaatamneef sagaleen kee akka jedha dhaabbadheen jira kan jedhu akka kufee of hin argine of ilaalu jedha. Yaa Waaqayyo nama ilaalurra sagalee kanaan akka of ilaallu nu gargaari. Maaloo yaa Waaqayyo
Barabaay'ee nama ilaalleerra, ol ilaalleerra. Mootummaa keetti immoo galuu barbaanna. Mootummaa kee keessa lixuu barbaanna. Adaraa yaa Gooftaa, adaraa yaa Gooftaa, adaraa yaa Gooftaa nu gargaari. Nu gargaari. Harka keenya qabii nu geggeessi. Ofii keenyatti nu laatin. Biyya lafaatti nu laatin. Seexanatti nu laatin. Hafuura Waaqayyoo. Warra hamma dhumaatti amanamummaadhaan si wajjin jiraatanii mootummaa bara baraatti galan nu godhi. Yaa Waaqayyo waan si kadhadhu hamma dhumaatti amanamaa ta'edha sagaleen kee. Hamma dhumaatti yaa Waaqayyo amanannee fuula kee dhaabbachuu akka dandeenyu maqaa Yesuusiin ati nu gargaari. Ati nu wajjiniin ta'i. Sagalee ganama kana nutti dubbattee ibsi haa galatu. Sagaleen kun immoo nu haa hojjetu. Sagaleen kun immoo nu haa geeddaru. Sagaleen kun immoo nu haa dhaabu. Iddoo jirru keessaati gara keetti nu haa butu. Nu haa baasu. Nu haa baasu. Hafuura Waaqayyoo galanni siif haa ta'u. Waan nu jaallattuuf ganama kana gidduu keenya waan turteef eebbifame. Asii kaanee gara mana keenyaatti garuu ati nu wajjiniin ta'i. Yeroo keenya bara keenya jireenya keenyaaf hundumaa irratti ulfaadhu. Maqaa Gooftaa keenya Iyesuus Kiristoosiin ameen. Yaa Abbaa keenya Waaqarra kan jiraattu maqaan kee haa qulqullaa'u. Mootummaan kee haa dhufu. Jaalalli kee Waaqarratti akka ta'e akkasuma lafa irratti isaa haa ta'u. Kan nu kobdeen keenya irraa nuuf kennu. Yakkaa keenyas nu dhiisi. Nus keeyyakaniif akka dhiinu. Qorumsattis nu hin gashin. Amaas nu oolchi malee mootummaan isaan keetiyo. Humnis galannis bara baraan. Ameen. Harka keessan ol kaasaati. Eebba Waaqayyoo fudhadhaa. Waaqayyoo isin haa eebbisu. Waaqayyo immoo fuula isaa gara keessanitti adeebisu. Waaqayyo immoo haraara isaa isiniif haa kennu. Maqaa Waaqayyo Abbaan, maqaa Waaqayyo Ilmaan, maqaa Waaqayyo Hafuura Qulqulluun Waaqayyo tokkoon. Ameen. Gooftaan isin haa eebbisu. Nagaa Waaqayyootti galaa.